irraanfatu gaarummaa kee ana miti namni daagatu gargaarsa kee ana miti namni irraanfatu gaarummaa kee ana miti namni daagatu gargaarsa kee gaafa dhiitee maduun guyyaa kuni nattin taane Yesuus firaa halkanii uftee bariisifteem dukkana gurraacha warqee meetii miti galataa siif gumaacha gaafa dhiitee maduun guyyaa kuni nattin taane Yesuus firaa halkanii uftee bariisifteem dukkana gurraacha warqee meetii miti galataa siif gumaacha 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 Dambaling qilleensa utuutiin jirreena tuun jiraatu jireenyatti hafee bidiruu koo keessa gaafa cimeedhaan galaanaa fi dambaling qilleensa utuutiin jirreena tuun jiraatu jireenyatti hafee bidiruu koo keessa Olu ko firmaanaati goote harrayyuu keessa koo jira xiyya gurmuun kaatu sanarraa maqsite karaa kee jireenyattan jira Olu ko firmaanaati goote harrayyuu keessa koo jira xiyya gurmuun kaatu sanarraa maqsite karaa kee jireenyattan jira karaa kee jireenyattan jira karaa kee jireenyattan jira Horistaanaanuu naaf abdiin jira karaa kee jireenyattan jira karaa kee jireenyattan jira Horistaanaanuu naaf abdiin jira Birraa qabdaa mabbaako gatii dadhabbii siin boqottee lubbuun koo harkaatti aragalfii naa birraa qabdaa mabbaako gatii dadhabbii siin boqottee lubbuun koo harkaatti aragalfii olmaan kee mana koo danoomeera danuudha hojjettee xumurtee dhimma koo harrayyuu suna naaf abjuudha olmaan kee mana koo danoomeera danuudha innaatii hojjettee xumurtee dhimma koo harrayyuu
sunana faktuudha. Dagadhu kan kee kunoo akkamiin dagatama barbaacha naaf goote Yesuus sanaan nama gaatama. Dagadhu kan kee kunoo akkamiin dagatama barbaacha naaf goote Yesuus sanaan nama gaatama. Mati karra koosana iddoo gidira akkinarra safee hinduune Yesuuse karaa kee jireenyattan jira. 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 Karaa kee jireenyattan jira.